akkam jirtan. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Gurmaa'insi mootummaa gandaa rakkoo deddeebii fi baasii irraa isaan baraaruu jiraattonni magaalaa Caancoo himan. Jaldeessa Bakasaa gabaasa dabalataa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa eegee hundaa'ee waggoota 30 olii lakkoofsiisee jira. Mootummaan bu'uura heera naannichaatiin gurmaa'ee uummata naannichaa bulchaa ture imala gara badhaadhinatti tolchaa jiruu fi horata guddaa kan kaa'e ta'ullee tajaajiltummaa fi mirga birmadummaa abbaa hangummaa uummata kabajuu irratti gaafiin guddaan uummatichumarraa itti ka'aa ture. Rakkoo kan hundirra furuu fi mootummaan tarkaanfii fudhateeni buluun ganda bulchuun illee ganda jechuun mootummaa gandaa diriirse. Tarkaanfiin kun eegi caasan gandaa yeroo jalqabaa fi bar 1967tti gurmaa'ee asii murtoo guddaa mootummaa uummatatti dhiyeessuu fi godhame. Tarkaanfiin kun hundeen mootummaa akka lafa qabatu tajaajilli gara uummataatti akka dhiyaatu rakkoon uummataa qorannoon adda bahee beekumsa gahaanii deebii isa gitu akka argatu deebiin gaafii misooma fi bulchiinsa gaarii marii uummata irratti akka hundaa'u mootummaan miiraa fi dandeettii tajaajiltummaa goonfate akka dagaagu tolchuun galmoota qabsoo uummata Oromoo sadan milkeessuu fi waadaa galame sirna uummata cimaa ijaaruu uummata diinagdeen humnoom uumuu fi dhaloota saayinsii fi teknooloojiin dorgomate horachuu milkeessuu fi kan dandeessisu. Bu'uuruma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa caasa tajaajila uummata kennu gandarraa eegalee akka gurmaa'u raawwitti galuun isaa aantummaa fi quuqama galmoota qabsoo uummata Oromoof qabu kana mirkaneessuudha. Tarkaanfiin jijjiiramaa kun mootummaa uummata irratti ijaarame adon taane uummati irraa uummataaf ijaarame gandatti gad bu'ee tajaajila haqaan kennu akka ijaaramu nageenyi fi tasgabbiin akka mirkanaa'u tolchuun ijaarsa sirna uummatawaa cimaa kan dhugoomsu. Jiraattonni magaalaa Caancoo mootummaan ganda tajaajila quubsaa kennaafi jiraachuu himani. Masfiin Fiqaaduu fi Aragga Tsaggaa jiraattota ganda Shaamunee yookiin 02ti. Warri kunneen dhimmoota akka fi waajjira gandaatti tajaajilamu dubbatu. Tajaajilaafis har'aan guyyaa 3 as dhufeera. Guyyaan dhufetti gammadu dhimma adda addaati fe'e. Fakkeenyaaf guyyaa isa duraa kanan dhufee fi tajaajiluma isaan kennan isaan irraa baree deemuuf ture. Akka carraa ta'ee haala gaariin na keessummeessanii na gaggeessaniiru. Har'ammoo waraqaa eenyummaa haadha manaa kootiif fuudhuun dhufe na keessummeessaniiru. Tajaajila mattaawaqaa dijiitaala fudhachuuf shaggaadhaan eeggadhaan hin jedhanii amma nu dhufe fudhachuudhaaf dhufne rakkoo maaluu nu agarreega. Beellamisi beellamame yoomi hagam deddeebite? Hin deddeebine dhufee naan jedhanii silkii nurraa fudhatanii koottaa fudhadhaan hin jedhan baadiyyaadhaatti makamne nuyi gibira idilee jirus. Duraan ganda Caancoo buubatti kaffalaa turre amma immoo ganda duwwaa lamatti asitti kaffalaa nun jedhanii maarummaan nu tajaajilaa jiran. Gurmaa'insi kun rakkoo deddeebii fi baasii irraa nu bararee jechuun kan himan jiraattonni kunneen hawaasni illee itti quufinsa qabu jedhan. Ammatti caaseffamni haaraan erga akka gandaatti gadi bu'ee gooti karra baritti itti deddeebi'anii uummata hubachiisuudhaan mariisisuudhaan kallattii qabsiisuudhaan baay'ee sosocho'u caasan isaan gadi diriirsan waan ta'eef jajjaboodha. Ammatti akka caaseffamaatti sirriidha. Namni dura yeroo isaa gubee bakkeetti deemee haga aanaatti deemee geejjiba kaffaleetti kan tajaajilamaa ture. Amma garuu caaseffamni kun gadi dhiyaachuun isaa gaariidha. Namni yeroo dhiyootii fi yeroo isaa qusatee qabeenya isaas qusatee rakkoo furachuu danda'a amantaa jedhuun qaba. Kalaastarri kunis amma dhufee warra abbaa qabiyyeetiif kaartaa isiniin mirkaneessinan hin jedhani taree daraba eeggachaa jirra amma. Haalli isaanii shaggaadha erga caaseffamni amma gandatti gadi bu'ee dur mana qopheessatti deddeebina amma achitti hin deddeebinu ganda akkuma
sa'aatii barbaadanittis nu ba'aniitu waan jiru nu dabarsan. Zawudee Biraanuu bulchaa gandaa Shaamuneeti. Tarkaanfiin mootummaan tajaajilaa fi ijaarsa cimaa sadarkaa gandaa gurmeessuuf fudhatame kuni bulchiinsa gaarii sadarkaa gandaatti diriirsuun kenna tajaajila saffisiisuu fi si'oomsuuf akkasumallee hojimaata bada tajaajilli itti gurguramu dhabamsiisuun abbaa birmadummaa aangoo kan ta'e uummataa fi tajaajila haqaa fi bilisa kennaa jirra jedhan. Gaafa tajaajillu maal akka hoggan maal akka hojjennu humni qabnu maal inni potenshaali ganda keessa jiru maal inni waan jiru sanii fi uummanni kaleessa tajaajila rakkachaa ture kenniinsa tajaajilaatiin keessattuuyyuu tajaajila fooyyessuu qabna karaa jedhu dhaadannoo kana qabanneeti jechuudha achitti maxxansanii kana maal hoogganuu qabna maal jijjiiruu qabna roogni hoogganummaa keenya mataa isaatiin maal inni kan jedhu sana jiddu galeessa godhanneeti kan tajaajilaa jiru keessattuuyyuu tajaajila uummata keenya guyyoota sadeen wiixata roobii jimaata ta'e jedhu san hojjetaan hundi hooggansi hundi caaseffama taa'e kanaan tajaajila kennaa jira jechuudha gandarratti jijjiirama dhufe akkuma jirutti ta'ee gooxa irratti mataa isaatiin gooxii of dandeechisuudhaan gurmaa'insa gadii cimsuudhaan tajaajilli toora sanarraa akkaataa itti fooyya'aa dhufu mataa isaatiin wanni hojjennee jira. Tajaajila dhaqqabamaa ta'e diriirsuun leecalloo qabnu hunda sirnaan duguugne fayyadamuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu fi hojjetaa jirraa kan jedhan immoo kantiibaa itti aanaa magaala Caancoo fi itti gaafatama waajjira caarraa hojii uumuu magaalicha Abba Massaayii Dirribaati. Magaalli keenya ganda afur qaba. Gandoota afran kanarratti humna namaa toora sanatti ramaduu wajjin kan wal qabatu bifa haaraan irra deebinee gurmeessuu wajjin kan wal qabatu namoota sadarkaa magaalaa irratti gaggeessummaa kennaa turan addatti hawaasatti gadi bu'anii irra deebiidhaan gurmeessinee jira jechaadha. Sana duwwaa doon taane iddoo mijataas uumuudhaaf bal'inaan itti deemamee jira. Waajjiraalee kanaan dura turan irraa karaa adda ta'een fooyyessuudhaan humna namaa karaa guutuu ta'een achitti galchuudhaan meeshaaleewwan garaagaraa tajaajila ooluu danda'an teessoorraa kaasee haga mootoraatti kompiitaraawwan adda addaa seektara keessaa qabnu hunda isaa walitti gurmeessinee ganda mootummaa gochuudhaaf hojiin deemame waan gaariidha jenneeti kan ilaalle. Kanarraas kaa'amee sosochii karaa kanaan uumameen miirri uummata bira jirus baay'ee namatti tola. Mootummaan karaa kanaan hawaasaaf yaadee dhimma isaa sadarkaa gandaatti akka inni fixachuu danda'u deddeebii tokko malee dhimma dhufuudhaa qabu sadarkaa gandaatti akka fixatuuf wanni deemame waan gaariidha. Guyyaa 3 guyyaa abbaa dhimmaa ta'ee kabajamee sadarkaa gandaattis karaa kanaan tajaajila akka kennamu hooggansi taa'ee abbaa dhimmaa akka dhaggeeffatu. Deebii akka haalli itti taasifamu sadarkaa magaalatti mataa isaatiin karaa wal fakkaatuun uuxata akkasuma roobii fi jimaata guyyoonni kun abbaa dhimmaa banaa ta'ee sadarkaa magaalaa irratti kenniinsa tajaajila iddoo tokko banamee. Jaalalli uummataa waa'ee isa haasa'u qofaan adoon taane gochaani waan inni dhabe akka argatu dandeessisuun qabatamaanii jecha gochatti jijjiiruun hojjechuu qabnaa dhaaman. Baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa hunda keessatti hojiirra oolaa kan jiru gurmaa'insi caasaa mootummaa gandaa rakkoo kenna tajaajilaatiin wal qabatu furuu fi hawaasni itti dhiyeenyaan tajaajila akka argatuuf gahee guddaa qaba jedhameera. Bulchiinsa magaalaa Hoolataattis gama kanaan kenniinsi tajaajilaa erga kennamu eegalee kenni tajaajila qulqullina qabuu fi si'ataa ta'e kennamaa jiraachuu maamiltoonni dubbifnee himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Isheetuu Baqqalaa hojiileen kenna tajaajilaa of danda'uun sadarkaa gandaatti kennamuun sadarkaa magaalaatti hojiileen jiran karooraan akka hojjetaman gargaareera jedhanii Abarraa Tashooma. Naannoo Oromiyaatti gurmaa'insi caasaa mootummaa gandaa erga hojiirra oolee rakkoo kenna tajaajilaatiin wal qabatu furuu fi hawaasni itti dhiyeenyaan tajaajila akka argatuuf hojjetamaa jira. Kunis ammoo bu'aalee kan akka hawaasa bal'aatti dhiyaachuu, kenna tajaajilaa fooyyessuu, nagaa waaressuu, haqa waloo fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu dabalateeti. Caasaan haaraan kun gandoota baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa hunda keessatti hojiirra oolaa kan jiru yoo ta'u, jijjiiramoonni kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabatanii dhufanis yeroodhaan fooyya'aa jiru. Magaalaa Hoolataa ganda Burqaa Harbuuttis gurmaa'insi caasaa mootummaa gandaa bu'aa qabatamaa fidee jiru wal qabsiisuun turtii gandichatti abbootii dhimmaa tajaajilaman dubbifneen haala achi jiru nuuf kaasaniiru. Jijjiirama gurmaa'ina amma dhufe kun baay'ee dasuma nu hin tajaajilamaa irraa baay'ee simatu waa gaariidha. Waan biree hin argine amma dhufne fudhannee bakka mucayyoon kennitu hin jirti kaardii fudhannaa kaardii chaappaatti godhanii nu kennu waan baay'ee nu xaarsu hin qabu. Itti nu hafuudha waan jijjiirame erga gurmaa'ina ammaa kana waa baay'eedha kan sirraa'eera kan durirraa waa gaarii sirraa'eera. Tajaajilni argadde tajaajila gaariidha. Mannufee baay'ee sin turre daqiiqaa muraasa keessatti jijjiiradheera deemuufani kun waan macaafasamni haaraa kun egaa shaggaadha. Nus akka fayyadamaa tokkotti itti fayyadamaa jirra irraa gargaaramaa jira waan barbaannu san dhiyeenyaan itti fayyadamaa jirra jechaadha. Tajaajilli argataa jiranis karaa naamusa isaa eeggatee fi si'ataa akka ta'e maamiltoonni turtii FM Finfinnee waliin godhaniin himaniiru. Waan tajaajilamuu barbaannu san tajaajilamaa jirra jechaadha. Ani amman tajaajilametti waan tajaajilame haala gaarii
gaariidhaan tajaajilamaa naamusumaan jecha tajaajila gaarii argachaa jira. An duris nan beeka waa darbe keessaa biroo darbe keessas kun bare baadiyyaa deemameeyyuu gaariidha namni tajaajila argateera ganda gandarratti hoggas fudhatee gala. Guyyaa abbootii dhimmaatti yeroo tokko tokko sababa walgeen jira jedhamuun nama deddeebisuun darbee mul'atu sirraa'uu akka qabullee dhaamaniiru. Sa'aatii hojii kana oduuta sa'aatii waltajjii sibsabaa jira abaluun jiru abaluun waamaan sun oduu dhabame sa'aatii hojii sanitti namni maamilli dhufu tajaajilamee oduu deeme maalifiin namni hundumtuu kaachoorra jira jiruudhaaf asifachi kaata jireenya mataa isaatiif asifachi kaata tajaajila ammoo hoggaa dhufu nama oduu argate asitti akkuma mootummaan gaaraa fakkaa'e kanatti isaanillee hojiirra oolchanii too'i hojii kana hojjechuudha yeroo tajaajila kennanii yeroo ofii isaaniitti waan wal gamaggaman waan wal sirreessan hojii jiraate immoo sa'aatii isaaniitti fayyadamanii haaluma saniin itti deemudha. Gama kanaan gisee tokko hoggaa dhaqxu nuti guyyaa isaas barreessinee qabachuu baadhu akka kiyyaatti abaluun jiru hoggaa jedhame namni itti barbaadu sun tajaajila itti barbaadu hin jiru innaan deemuu bichaadha. Kana waan ta'eef san sirreessuudhumaan jedha gama kiyya. Bulchiinsa magaalaa Hoolataatti bulchaan ganda Burqaa Harbuu obbo Damissee Girmaa sadarkaa gandaatti kenniinsi tajaajilaa erga kennamuu eegalee as tajaajila qulqullina qabu kennuuf carraaqqiin jiru gaarii ta'uu eeranii maamilli guyyoota abbaa dhimmaatti caalmaatti akka tajaajilamuufis hojjetamaa jira jedhan. Gurmaa'insi haaraan kun dhufee humni namaa sadarkaa gandaa jiru bal'atee abbaan dhimma qabatee dhufe sana sadarkaa gandaatti waan tajaajila kennamuu qabu kennuudhaaf yaalii guddaan jira. Tajaajila nuti asitti kennu waraqaan eenyummaa jira. Tajaajilli deeggarsa bishaanii, deeggarsa ibsaa, deeggarsa adda addaati sadarkaa gandaatti kan kennamu abbaa qabaachaa abbaan dhimmaa keenya dhufu baay'een waan hunda gara bulchaa qofatu hojjeta jedhamee gara laayinii tokko qofatti dhufa. Iddoo sana dhaqee gaafa jettuun nufuun illee jira nu deddeebisu achi dhaqee namni nuun jettu hojimaata waan ta'eef wantoonni akkasii kun nu deddeebistanii wantoonni akkasii kun darbeen jira garuu bu'uuraan waan baay'een sirratee jira amantaa jedhu sanan qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Isheetuu Baqqalaa gama isaaniin gurmaa'insa caasaa mootummaa gandaan kenna tajaajilaa kennamaa jiruun hawaasni dhiyootti akka tajaajilamuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Gurmaa'insa gara gandoota baadiyyaatti isa gadi bu'u taasifne san waliin caasansaa dabalee kan dura nama afuriin tajaajilu gara nama jahaatti ol guddatee akka inni ijaaramuu danda'u. Ijaaramuu qofaa miti hojii guddaa duraan gara bulchiinsa magaalaatti tajaajilaaf namni dhufu achitti fixuun akka isarraa jiraatu keessattuu komiiwwan adda addaa komii rakkoolee bulchiinsa gaarii jedhamanii yaadaman daangaadhaan ta'uu danda'a, lafaan ta'uu danda'a, galiidhaan ta'uu danda'a, alseerummaa adda addaatiin wal qabatee kan jiru ta'uu danda'a. Duraan rakkoon yoo uumamu gara bulchiinsa magaalaatti ol dhufee himata. Garuu gurmaa'insi kun erga bifa haaraadhaan gurmaa'e booda achumatti keeziiwwan kan akka inni ilaaluu danda'u achumatti akka hiikuu danda'u rakkoo guddaan akka achitti hiikamuu danda'u yaadameeti kan gurmaa'e. Gurmaa'insi kun sadarkaa gandaatti galee caasaa nageenyaa ijaarratee ijaarsa beekumsa sirnaa ijaarratee uummata ijaaree ganda akka eeguudhaa qabu yaadameeti kan ijaarame. Kallattii kanaan kaayyoo ijaarameef waliin hojiin haala qabatamaa magaalaa keenyatiin hanga ammaatti hojjetamaatti jiru. Hojiiwwan mootummaa kan akka galii, barnootaa, fayyaa, buusaa gonofaa fi kanneen biroon sadarkaa gandaatti karaa of danda'ee hojjetamaa jiraachuun isaa ammoo sadarkaa magaalaatti hojiilee biroo karooraan hojjechuuf haala mijataa kan uumeef ta'us kaasaniiru. Hojiiwwan mootummaa sadarkaa gandaatti hojjetamuudhaa qaban galiidhaan wal qabatee dhimmoota humna wal hojjetamanii wal qabatee fayyaadhaan wal qabatee barnootaa wal qabatee buusaa gonofaadhaan wal qabatee gandi of danda'e hojiiwwan kana kan bara dabree caalaa akkaataan ittiin hojjechaatii turee fi kan duraan magaalaarraa ganda deeggarru amma immoo gandi of danda'ee hojjechuu isaatiin magaalaa boqochiisaa akka jiru hojii biraa karoorfannee akka hojjechuu dandeenyu haala kan nu mijeessi ta'uu isaati.